Hello, akkam jirtu nagaa keessanii ani Dr. Geessa Nagarraati. Har'a wanni nu ilaaluu deemnu waa'ee dhukkuba lepireesii yookiin dhukkuba qoricii kan jennu. Egaa keessaa'uu hawaasa keenya biratti dhukkubni qoricii kun sanyiidhaan kan darbu, namarraa namatti kan darbu sanyiidhaan yookiin firummaadhaan jedhaniiti hawaasni yeroo baay'ee kan hubannoon waa'ee dhukkuba qoricii irratti qabu. Egaa kana malees wantoota biroo dhukkubni qoricii maalinni akkamitti nama qabaa maalidhaan dhufaa kana malees mallattoon isaa maalinni dhukkubni qoricii erga nama qabee mallattoon isaa maalinni karaa kam kamiin namatti daddarbuu danda'a kan jedhuu fi egaa dhukkuba qoricii kana ittisuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu ilaalla. Egaa akkuma jalqaba jedhee dhukkubni qoricii maalinni kan jedhuu fi dhukkubni qoricii kan namatti dhufu infekshiisidha yookiin gosa dhukkuba baakteeriyaadhaan dhufu baakteeriyaa maayikoobaakteeriyaam libree kan jedhuun kan nama qabudha. Egaa dhukkubni qoricii kunis namatti kan darbu karaalee adda addaatiin kunis tokkoffaa irratti tuttuqqiidhaan namni dhukkuba qoricii tokko qabu tuttuqqii nama fayyaa faana hoo qabaate yookiin dhangala'aan baakteeriyaa san karaa kamiinuu haa ta'u baakteeriyaa sun nama dhukkubsataa sanirraa haala kamiinuu nama fayyaa san tuqe taanaan dhukkubni qoricii namatti darbuu danda'a. Egaa dhukkubni qoricii namni dhukkuba qorichiitiin qabame mallattoolee adda addaatiin dhufuu kan danda'u. Innis sadarkaa yookiin isteejii dhukkuba kanaa irratti hundaa'a. Egaa jalqaba irratti madaa qaamati. Qaamni akka addaatee luqqa'uu wayii ta'ee gogaan keenya akkasumas waan akka adooduu wayii madaa kan hin qabne waan akkasii ofirratti arginee fi yookiin immoo qaama guututti waan nama yaa'u faana fi bubbeen waan faana fi harka barruu keessa dabalatee wanta qaamatti nama yaa'uun dhufuu danda'a. Egaa kan biraa namni dhukkuba qoricii mallattoolee kana ofirratti argee dhukkuba qoricii ta'uusaa shakkee yaala atattamaa karaa mana yaalaa deemuudhaan qorannoowwan barbaachisan taasisee yaala atattamaa argachuu qaba. Kan biraa akkamitti ittisuu dandeenyadha. Akkamitti ittisuu dandeenya dhukkuba qoricii kana nama dhukkuba qoriciitiin dhukkubsate yaaluudha. Hawaasa keessaa dafanii karaa mana yaalaa deemuudhaan yaala yoo argatanii carraan nama biraatti darbu ni xiqqaata. Kuni mallattisaa isa jalqabaati. Egaa jalqaba irratti wanti inni isiniin jedhee ture hawaasa keessatti maaltu jedhama dhukkubni qoricii kuni namatti kan darbu zariidhaan yookiin firummaadhaan dhiigaan jedhameeti hawaasa keessatti kan beekamu sanyiidhaan darbaa jedhameeti kan beekamu kuni soba. Kuni maaliif hawaasni haala gaariin hin hubanne malee namni tokko amma fakkeenyaaf maatii keessa namni qabu jiraate akka hoonu yookiin haati abbaan hoo qabaate ijoollee yeroo baay'ee wajjin kan rafan wajjin rafuu danda'u mana tokko keessa jiraachuu danda'u tuttuqqii garaagaraatu jira. Egaa dhukkubni kun waggaa baay'een booda waggaa 17 kana booda daa'ima kanarratti yoo mul'ate sanyiidhaan itti dhufe jedhaniiti kan yaadu hawaasni. Garuu kun tuttuqqiidhaan gaafa wal bira rafan mana tokko jiraatan san tuttuqqiidhaan qabee waggaa muraasa booda dhokachuudhaan kan mul'atudha malee sanyiidhaan kan darbu miti. Galatoomaa yuutuubii keenya sabiskiraayib